jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Martii Tuubii nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isin hundi keessanuu akka nagaa fayyaa taatan abdiin qaba isiniin jecha Martii Tuubii baga gammaddee congratulations jechuu jaaladha. Baga gammaddee isin jechuufan dhufe jechuudha gara mana keetii baga gammaddee baga dadhabbii kee taarikee argitee firii dadhabbii ofiyyoo argan caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru baga gammaddee isin jechuun jaaladha. Hordoftoota Martii Tuubii isinillee hamma har'aatti sabiskiraayibii 1000 akkasuma sa'aatii 4,000 guuttanii jajjabeessitanii asiin geessan hundumti keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jecha galanni keessan guddaadha. Warreen immoo Martiidhaa gadi yookaan warreen immoo hin taanellee yoo jiraattanii hundi keessanuu hundumtuu hin danda'ama wanti hin danda'amne hin jiru. Bakka yaaddan hin geessu yoom immoo ni ta'a yoom sa'aatii guuttadha jettanii hin yaadinaa isiniin jedha. Hundumtuu bakka garaa ofii nama gahaa inni guddaan cimanii irratti hojjechuudha. Akkasumas immoo ifachuu dhiisuudha. Wanti tokko yeroo jalqabanii dadhabbii baay'ee qaba. Keessattuu YouTube'n baay'ee nama dadhabsiisa. Dadhabbii hammaan hin jedhamne qaba jechuudha. Kanaafuu dadhabbii kana ifachuu baattanii salacha'amuu baattanii duubatti yoo deebi'uu baattanii bakka barbaadan kamuu gahuu dandeessu. YouTube bichaallee osoo hin ta'in hojii biraatirree yoo hojjettanii cimina yoo hojjenne bakka barbaanne gahuu dandeenya. Inni guddaan maalidha? Wal jajjabeessuudha, wal duuba dhaabbachuudha, wal cinaa dhaabbanne wal gargaarree wanta beeknu wal barsiisnee wanta hin beekne immoo walirraa barachuudha. Isiniin jira qaaliiwwan koo hundi keessanuu baga gammaddanii baay'ee gammadee jira. Hordoftoota Martii baga gammaddan anillee hedduu gammadee jira. Baga gammaddee akkanumatti cimtee irratti hojjettee waan si fayyadu waan uummata kee fayyadu waan kara fuulduraatti dhalootatti darbuu danda'u akka irratti hojjettee irratti milkooftu iddoo guddaa akka geessu hawwii guddaa sii qaba Martii. Kanuma hundi keessanuu galatoomaa uffadhaa isin jechuun jaaladha. Hordoftoota Martii warreen nan beeknee fi Hinaan Tuubii jedhama jechuudha. Hundumti keessanii wal bira dhaabbachuu wal jajjabeessuun keenya aadaa keenya nuufaa ta'uu isiniin jechuu jaaladha. Akkasumallee xiqqaa keenyallee guddifannee guddaa keenyallee jabeeffannee hundumti keenya jaalalaaf tokkummaadhaan akka wajjin hin deemnu abdii guddaan qaba. Nagaan naa tura. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii warroonni addunyaa irratti argamtan biyya keessaa biyya alaa nagaan koo kan kabajaa kan jaalalaa iddoo jirtanitti isin haa ga'u isiniin jedha. Ani obboleettiin keessan nagaa kootii waaqayyoof yaa galatu isa guyyaa kanaan nu ga'e hunduma keenya isinis akka nagaa taatan waaqayyo biraa abdiin qaba. Obboloota koo iddoo jirtanitti asumaan obboleettii koo jaalatamtuuf kabajamtuu kan taate Martiitu baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiise baga guyyaa dadhabbii firii keetii si argisiise siin jedha. Baga gammaddee baga walumaan gammannee kongiraa siin jedheen jira Martii koo baga waaqayyo si gammachiise baga dadhabbii firii keetii si argisiise siin jedha. Ammallee jabaadhu waa hedduu si hafee waan guddaatu jira fuuldura kee jabaadhu siin jedha. Harka si qabna nuti si bira jirra waliin jirra abdii waaqayyo. Inna warroonni immoo YouTube ishii faana dadhabdanii sa'aatis viidiyoo taphachiisuudhaaf waa hedduu waliin taatan ishii faana dadhabdan asumaan hordoftoonni Martiitu kuuwwan keessanis hundumti keessanuu baga gammaddanii galatoomaa warroonni ishii gargaartanii guyyaa kanaan geessanii ilmi namaa tokko kophaa fiigee erguun ga'u muyni tokkos kophaa boba'eetoo erguun ga'u akkuma sani ilmi namaa tokkos immoo yoo namaan gamtoomanii fi yoo nama waliin harka wal qabatan malee namni tokkichi kophaa fiigee erguun ga'u akkuma mixii wal qabattee laga ceeti jedha sani nutis harka wal qabannee tokkummaan keenya cimee malee erguu ga'uu hin dandeenyu. Kanaafuu nuti amantii lagaan gandaan
olin qoonu nuti Oromoon tokko boru sar'as tokko nuti jabaadhaa wal jajjabeessaa iddoo jirtanitti wal biran tarinaa jabaadhaa wal komii dhiisaa wal miidhiisaa wal gorfadhaa bakka dogongoritti anas ta'e nama biraas ta'e gorfadhaatoo namni hin deebine hin jiru ni deebi'a namni kamuu gorsaanii bakka badii qabutti bakka balleessa qabutti laaltanii biran tarinaa isiniin jedha obboloota koo qaqqaalii. Asuma maartii koo ati baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiisee gammachuun kee gammachuu fiixa ba'u gammachuu dhumaa siif haa ta'u kaasitti dhaabatu miti kan bara jireenya kee guutuu gammachuu siif haa ta'u siin jedha anillee siif hanaawwa akka bara jireenya kee guutuu gammaddu siin jedha inna jabaadhaa wal jajjabeessaa hundi keessanuu amma immoo monitaayiziis